Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii maatii Asxaa YouTube hundinuu nageenya badhaadhachaa viidiyoo akka malee bareedaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheetiin jira. Egaa viidiyoo kiyya walumaan daawwadhaa jecha. Viidiyoon keenyas yeroo YouTube chaanaalii banannee viidiyoolee garaagaraa ol baafnu akkamitti akka ol baasuu qabnuu fi chaanaalii keessatti maal fa'aa akka sirreeffachuu qabnu waan adda addaatu jira, waa hedduutu jira waan sirraa'uu qabu. Kan adda baafachuun keenya dirqama maaliif waayidilii akka addunyaatti akka viidiyoon keenya san akka mul'atuuf fi nutilleen yeroon fi wacaa horiin keenya dabalaa deemu akkamitti akka walitti aanee viidiyummaan keenya ilaalamu gochuudhaaf maal akka sirreeffachuu qabnu isin garsiisa. Egaa warri Asxaa YouTube subscribe godhuudhaan viidiyoo keenya daawwachuu jalqabaa jecha. Gamoo viidiyootiin kallattiin seenaa jalqabaa yeroon fi viidiyoo ol baafnu fakkeenyaaf asii YouTube ajoo kanarratti viidiyoo ol baasuu barbaade taanaan gama isaan dhufaa YouTube studio keessa dhufuudhaan waayidilii namni yeroon fi sarchi godhee viidiyoo keenya haruma salphaateen argachuu danda'uuf bu'aa guddaa mataa keenyaaf qaba. Kana sirreeffachuun keenya dirqama ta'a jechuudha. Egaa Itoophiyaa keessa jirra rakkoo konnekshinaa yeroo baay'ee nu mudata malee viidiyoolee garaagaraa babbareedaa yerootti ni hojjannaa anas obsaan eeggachaa ture. Akkanatti erga YouTube studio seeneen boodatti viidiyoo barbaannu ol baasuuf deemne taanaan maal goonaa jalqabaa upload iddoo san tuquudhaan viidiyoo select godhatta. Select file erga godhatteen boodatti akkanatti fakkeenyaaf viidiyoo salphaa ta'e tokkoon isin garsiisamu fakkeenyaaf free subscription butoonii kana ol baasuu barbaade yoo ta'e isaan dhufa iddoo kanarra dhufa. Iddoo description jettu kanarra dhufuudhaan amman dura itti barraa'ee ture maal goota akkanatti namni hashtag fayyadamuudhaan wantoota adda addaa akkanatti fakkeenyaaf dura chaanaalii kee yoo barreessite waayidilii music jaa akkanatti lammaffaa irratti immoo itiyoo music YouTube oroo itti yoo barreessites viidiyoolee babbareedaa gara asirratti chaanaalota kanaan wal qabatan haruma salphaateen YouTube illee ta'e ni jira. Akka waayidilii akka addunyaatti siif argamuudhaaf mata duree eega barreeffatteen boodatti kana teknooloojii waan isaan wal qabatu akkanatti erga barreessiteen boodatti erga harkifattaa YouTube thumbnailii ol baafachuu qabda. Isa ol baafachuudhaaf chaanaaliin kee verified ta'uu qaba. Akkanatti open ergetteen boodatti gabbuuta. Akkanatti erga harkifachuudhaan iddoo kana no it is for me kedii kana qabaachuun qabu maaliif yoonii fi daa'immaniif jette viidiyoon kee seera cabsaa jechuudha. Erga kanatti next ta'een boodatti next ta'an itti aansuudhaan iddoo kanarra dhufuudhaan set as instant premium iddoo kanarra raayitii godhuudhaan yeroon fi viidiyoon kun upload ta'uu maali namoota subscribes godhanii jiran hundaafuu notification ni bu'aa processaan ni dhumaa jechuudha. Itti aansuudhaan social miidiyaalee garaagaraa tokko kana si dhufa. Social miidiyaalee kanarratti share godhuun ni barbaada ayyeesi gaafata. Tokkoon irratti share godhuudhaan YouTube chaanaalii keetillee beeksifattee akka namni baay'een subscribe si godhuu dandeessaa jechuudha. Twitter, Facebook, WhatsApp jira, waa hedduu jira. Kanaan wal qabatu. Telegram hedduutu jira. Kana sirreeffachuun keessan dirqama ta'a. Egaa har'aaf viidiyoon keenya kanuma warri Asxaa YouTube subscribe godhuudhaan maatii nu ta'aa jecha. Har'aaf viidiyoon keenya kanuma nagaan tura yeroo gaarii.